Waa'ee marii araaraa irratti iccitiin guddaan tokko gadi baheeti jira. Taayyee Danda'aa Reedoo ministeerri nageenyaa fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti iccitii guddaa tokko baaseeti jira. Marii araaraa Taanzaaniyaatti torbaan dabre keessa WBO waliin taa'amaa ture kana osoo mootummaanis WBOnis ibsa hin kennin guyyaa kaleessaa guyyaa 3 jechuudha. Kan jalqaba irratti mariin fashalee araarri fashalee mootummaa ce'umsaa gaafatan maal kan jedhee kan barreesses namootuma mootummaa kana waliin hojjetan kaadirotumaa jechuudha. Namni jalqaba barreesse. Akkasuma achirraa harkifatee kaadrota hedduutu waan kana barreessaatiin ture. Amman tana irra deebiidhaan Taayyeen iccitii waa'ee kanaa saaxileeti jira. Maal jedhe? Milkaa'ina guddatu jira fakkaata. Mee waan Taayyeen jedhe kanas isiniifin dubbisa. Akkasuma kan kaadronni gartee warri mariin kun fashale jedhan arran tanallee irra deebanii sababa fashaleef sababoota itti dabalaniiti lafa kaa'anii jiran. Dhuguma immoo akka jedhame san wanni WBO'n gaafate mootummaa ce'umsaa akkami? Kan WBO'n jedhesi isiniifin qooda. Akkasuma marii araaraa kana gufachiisuudhaaf fashalsuudhaaf fi olola warri kaabaa fayyadamaa jirutu jira. Kanarratti xiinxala dhaamsa siyaasaa Yahyaa Bashiir sagaleetti jijjiireetiin isiniifin dubbisa. Kunifaa of eeggannoo guddaa barbaachisaa namni kenna hundi dhagahuu qabdan jedheetii yaada. Maal jechaa jiru warri kaabaa waa'ee marii araaraa kana kallattii kamiin dubbataa jiru, kallattii kamiin irraa haasawaa jiru, maaliif gufachiisuu barbaadan ka jedhu waa Yahyaa Bashiir dubbate isiniifin qooda. Ani Abduu moobaayila biraa bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Marii araaraa Taanzaaniyaatti torbaan dabre keessa taa'amaatiin ture kan Oromoon akka lubbootitti eeggachaatiin ture san jechuudha. Ibsichi osoo hin kennamin WBO fi mootummaanis ibsi isaan kennan ibsa abdii namatti horuudha. Ibsa bareedaadha. Waan tokko irratti waliin gallee waan garii irratti wal dhageenye waan biraa ammoo marsaa lammaffaa ka itti aanutti walitti deebinee mari'achuuf karaa nagaatiin xumurachuudhaaf adda baaneedha wanni isaan jedhan. Kan mootummaas kan WBO'llee kanuma jedhe. Ibsa waliin hin kennine malee waluma fakkaataa jechuudha ibsi isaanii. Achi boodas fakkeenyaaf warra badhaadhinaa raayis jechuudha. Waan tokko ni ilaaltamee akka Taayyeenuu jedhe. Waan tokko ni ilaaltamee achi booda akkaataa itti gartee fakkeenyaaf warri badhaadhinaa ittiin ibsataatiin ture keessattuu warra akka Taayyee fa'aa jechuudha. Haaluma ibsichi kenne saniin fuula duraaf akka itti fufamee wanni kun galma ga'u walumaa galatti akka araara kana simachuudhaaf akka qophii taa'ame agarsiisaa turan jechuudha. Amman tana san caalatti waan kana hunda saaxilu Taayyeen ka gadi fideetu jira jechuudha. Mee dursaa kan gara Taayyee Danda'aa Reedootii fi akkasuma gartee kan kaadrota achi osoo hin dabarre dhaamsa Yahyaa Bashiir warri kaabaa hoo maal barbaadas jidduu waan kana gufachiisuudhaaf tarsiimoo isaan baafatanii socho'aa jirantu jira. Tarsiimoon isaanii kun maal kan jedhudha akka ittiin hunda gongorsiifne waan hundi keessan dhagahuu qabdanidha. Akkas jechuudhaan katabe ogeessi siyaasaa Yahyaa Bashiir hubachiisa. Amman tana kan inni katabeedha. Deemsa araaraa Oromoo kana gufachiisuudhaa fi olola kaabarraa dhufaa jiru tokkotu jira. Akka irraa of eeggannuu fi jecha dursee saaxiluun barbaada. Akkuma beekamu warri ristii BP irratti lola karaa hundaan baranii jiru. Jarri kun akka waan araarri WBO fi mootummaa gidduutti deemaa ture guutumaa guututti fashaleetti dhiheessuu barbaadu. Sana keessaan bu'aa argachuudhaa fi herregatan qabu. Kana qofas miti. WBO'n mootummaan kun diigamee mootummaa ce'umsaa paartiilee siyaasaa hunda hammate akka ijaaramu gaafannaan BP'n dide. Olola jedhu oofuuf dhama'aa jiru. Paartiilee hunda yoo jedhan paartii jaraas kan Amaaraa jechuudha. Paartii jaraas akka waan hammatee barbaadu. Olola kana keessatti ammoo WBO'dhaaf quuqama addaa akka qaban tokkotti uf dhiheessuudhaa fi karaa cirachaa jiru. Ololli kun sobarratti kan hundaa'eedha. Akkuma kaleessa ibsuudhaaf yaalle ABO WBO'n gaafii bifa akkasiin hin dhiheessine. Sana hin dhiheessus. WBO's tahee uummanni Oromoo kan barbaadu Oromoota aangoo irra jiran waliin nagaha buufnee biyya keenya irratti mirga abbummaa guutuu mirkaneeffannee waan harkaan gahanne jabeeffannee kan nu hafeef waloon qabsaayuudha jedhee yaada. Kan tahuu qabus sanuma malee bakka irraa didichaa jiru kana iddoo kana gahuudhaaf lubbuu obboleeyyan kumaatamaan wareegame waan taheefi wanni bineensa nu nyaachuuf didichaa jiruuf carraa hin uumnu. Adeemsi siyaasaa jiraa kan mammaaksa Oromoo yaa marqa si afuufuun si liqimsuuf jedhu nama yaadachiisa. Jarri Oromoo caalaa ABO'dhaaf firoomuu hin danda'an. Diinni isaanii guddaanuu sabboonummaa Oromoo irree WBO'tiin ibsamu kan Abiyyiinuu mirga kenna sharafe jedhee yakkisani. Abiyyi Ahmad kan kaleessa akka nabiyyi isaaniitti ilaalaa turanilleen ganee gara Oromootti luucca'e. Onagaawii mangistiidha ittiin jedhaniitu buqqisuuf
itti gamaa jiru. Dhugaa kana beekuun mooraa qabsoo Oromoof murteessaadha. Warri aangoorra jirus kana beekee araara kana ariifachiisuudhaaf milkeessuudhaaf garaa guutuun hojjechuu qaba. Gareen lachuu waan ammatti danqaa tahee furuun warra kufaatii keenya hawwaa jiruu fi nu gidduutti qaawwa barbaadattee seenuudhaaf boorataa jiru abdii kutachiisuu qabna. Wal madeessinus numatu wal fayyisa. Jechuudhaan ogeessi siyaasaa Yahyaa Bashiir waan jarri itti jirtuu fi akkasuma gartee akka irraa malannuudhaa fi lafa nuuf kaahee jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisuudha. Wanni Dammaqaan faa Fayyisaan faa garee waan kana gufachiisuudhaaf akkasuma olola garagaraa mootummaa ce'umsaa jedhee akkas jedhee kana jedhee guutuu ka hammate jedhansanuu fakkeenyaaf akka gartee nuti illee irratti hirmaannuuf kan gargaaru godhe jedhaniiti. Waboo waan bareeda godhee mootummaa ce'umsaa gaafate biyyi nagaan qabdu biyyi akkas taate kana sirriidha jechuun akka nama waboo jaalatu akkasiin harka dhayaa jiru. Sooshaal miidiyaa kanatti yoo ilaaltan tiktookii irratti yoo ilaaltan waboo sirrii godhee waboo bakka ya dimokiraasiin tinnoo jedhaniitiin akkasitti jechuun akka faafilee gizaa akkasuma gartee nu jidduu shakkii naqu mootummaa fi waboo jidduu shakkii naqu waan akkas akkasiiti jechuun akka amma Yahyaa Bashiir jedhetti waboon kana hin gaafannellee hin gaafatullee. Kanaafuu wanni deemaa jiru kanaadha jechuudha. Waan isin ajaa'ibsiisu kanumaa wal fakkaata. Warri kun ammoo gareen kun kan odeessaatiin jiru warri waan kana gufachiisuudhaaf odeessaatiin jirulleen ammoo kanumaa wal fakkaata. Mee kan gara Taayyee Danda'aa Reedoo akkasuma Dammaqaa Mokonnon Fayyisaa Leellisaa warra waan kana gufachiisuudhaaf jalqaba irratti warra waan kana gufachiisuudhaaf deemaa jiru kaadrotuma keessaa warra akka Dammaqaa faa Fayyisaa faa jechuudha. Maal jedhan ka Taayyee ammoo faallaa sanii yookiin ammoo deebisaa saniiti jechuudha. Gareen Taayyee walumaa galatti araara kan akkasii matuu barbaadu yoo waan biraatiif itti fayyadamuu baatan malee. Dursaa osoo ka Taayyee kanatti achi hin dabarree Dammaqaa maal jedhe har'a kakaleessa dubbistanii jirtan jedheeti yaada. Ka Dammaqaa kakaleessa fakkeenyaaf akki jedhee nuti dursinee waan isin ajaa'ibsiisu Dammaqaan yeroo poostii kana inni maxxansu ibsi karaa mootummaatis hin kennamne ka karaa wabootillee hin kennamne jechuudha. Osoo ibsi tokkolleen hin kennamin jalqaba namni maxxansa isa warra mootummaa kana deeggarurra jechuun warra badhaadhina deeggara jedha jechuun mootummaan waliin jiraa haa beekuu hin beekuu wanti nuti ani irraa beeku hin jiru kan akka dhuunfaatitti garuu inni yeroo hedduu badhaadhina waliin akka namaa jechuun nama isaan sappoortuu ta'eeti kan inni waa barreessu jechuu barbaadeeti. Tole Dammaqaan maal jedhe kaleessa jalqaba jechuudha osoo ibsi hin kennamin hedduun keessan argitanii jirtan jedheeti yaada. Nuti dursinee himneerra mootummaa ce'umsaa malee du'a koo jette jarri keenya. Eenyutu eenyuun irratti mootummaa ce'umsaa ijaara yaa saba. Safuu hundaafuu araarichi hin milkoofne. Tilmaamaa isin afaan guutatee dubbataa jira beekaa. Mariin jalqabaa xumuramee jira. Eegaa itti yaadanii deebi'uu jenneeti abdanna. Jechuun amma warra waaboo baana beeke. Itti yaadaniiti deebi'uu jenneeti abdanna. Hundaafuu jiila Zaanzibaar irraa ibsa bal'aa eegna. Jedheeti osoo ibsi hin kennamin kana dubbate jechuudha. Har'aan tanallee kan inni har'a maxxanse jechuudha. Araara marsaa duraa kana kan gufachiise laal gufata jedhee jala muree dubbataa jira beekaa. Haga ammaatti karaa mootummaatiin kanaa miti ibsi jedhamelleen akkasuma karaa qondaalonni warri akka Taayyee faa katabanillee karaa miti jechuudha. Kanaafi ka Taayyee irratti akka walitti isinii galuufin kana keessa isiniif bahaa jira. Araara marsaa duraa kana kan gufachiise qabxiiwwan lamaan kana gaafi mootummaan ce'umsaa fi hidhannoo hiikkachuu fudhachuu diduudha. Tilmaamaa ammasin wabotu mootummaa ce'umsaa gaafatee lammaffaa ammoo hidhannoollee hin hiikkadhu jedhe. Hiikkachuu diduudha. Lamaan isaatu farra araaraati. Odoo hin hiikkanne araarri hin jiru. Jechuun osoo meeshaan hiikkanne araarri hin jiru. Lammata siyaasni Oromoo isa bara chaartaraa kan hundufumaa haasa'u jira beekinna. Isa bara chaartaraa irra hin jiru. Sun hafnaan isa waggaa darbee irrayyuu hin jiru. Tokko rakkoo waggaa 150 ture salphatti hin hiikkatu jedha. Jechuun yaada namoota akkas jedhu jechuu isaati. Isa rakkoo waggaa 150 kan waggaa 5 dura lafee fi dhiiga qeerroo fi qarreedhaan awwaalleerra. Mootummaa biyya bulchaa jirus gonkuma kan baroota durii waliin wal hin ilaallatu. Ilmaan abbaa gadaati. Amma dubbiin waliif abboomuu dhabuu yookiin ammoo dhiisuudha. Angoo waliif qooduun ni danda'ama. Kanaaf warri araara afeeramtan marti dubbii cehuu fi cehumsaa kana keechaa dhiistanii akkaataa yookiin kallattii mootummaa araaraaf ulaa saaqe kanaan araaramtanii haala ittiin waliin hojjetan irratti xiyyeeffachuudha. Maal godhaa hunda isiniif dubbisaree. Duuba kana jedhee amma inni gabaabdumatti jechuudha Dammaqaa Nagaasaa. Amma gara Taayyeetitti dhufna. Waan Dammaqaan as keessatti kaasee hin dagatinaa.
Araara kana kan jechuun nuti duraan illee jenneeti jirra. Jarri mootummaa ce'umsaa malee qabaa gadi na dhiisaa jetteeti jirti. Itti yaaddeeti haa deebitu. Har'a ammoo gadi dhufee maaliin jedhee araara kana kan gufachiise waa lama jedhe. Araara kana kan gufachiise mootummaa ce'umsaa dhaabaa. Lammaffaa ammoo qawwee hiikkadhaa hin hiikkadhu jedhanii. Qawwee hin hiikkadhu yoo jedhame mee amma as keessaa amma isin jechuun amma akkanumatti mee ilaalaa isin. Ati illee ilaaltaa bira akkuma hangaasaa akkuma taayyeen jedhe sana. Qawwee hin hiikkadhu namni jedhe yoom Taanzaaniyaa dhaqee waa'ee araara karaa nagaa yoom haasawa. Osoon haasawin ammoo osoo waliin galleen hiikkata akkamitti hiikkatare gaafa haasawee walii galee hoo karaa nagaa wanni jedhame qawwee keessa nagaa wanni jedhame qawween nagaa keessa jira. Karaa nagaa filachuun nagaa sana irratti yoo walii galle waan qawweedhaan godhachuu deeman sanni irratti karaa nagaatiin irratti haasa'anii yoo nagaa sanii walii galan qawwee hin hiikkadhu gowwatu jiraame akkana jedhu. Duuba taayyeen hoo maal jedhe kunoo dubbisaa isinilleen. Hagabuu karaa gubbaa amman tana kan inni barreessedha. Hagabuu karaa gubbaa amma qoosaan nu hin baasu. Ummanni keenya gidiraa hamaa himuudhaaf ulfaatu keessa jira. Sana hiikuuf karaan nagaa callaadha. Qabadhaasitti karaan nagaa callaadha. Qaamni akkasii rakkoo qabaa, qaama akkasii barbadaa'uu qabaa, isaan ebaluu gufachiisee ebaluu rakkoo qabaa miti. Nagaa ammoo mariitu fida. Marii gubbatti yaadni fedhe iyyuu ka'uu danda'a. Marii gubbatti yaadni fedhe ka'uu danda'a. Mootummaa ce'umsaa kan Oromiyaatii miti kan federaalaallee yoo jedhame ka'uu danda'a. Garuu taayyeen isiniif deebisaa dhageeffadhaa. Wanti guddaan jiruu fi fedhii uummataa giddu galeeffatanii addooma dhiphisuudha. Jechuun kophaa kiyya nyaadha waan jedhu dhawaataan dhiphisuudha. Addooma dhiphisuudha. Mataa jiru irratti qarree qoru. Aangoon uummata malee gatii hin qabu. Qabadhu asitti. Mootummaa ce'umsaa wanni jedhamu hin jiru akkasii mootummaan tokkochumaa 90 takkaa 200 maalii qarabee reefu san gurratti qabadhaati saniif isinii dubbisee reefu. Aangoon uummata malee gatii hin qabu. Rakkoon uummataa yoo nu quuqe wanti ulfaatu tokkolleen hin jiru. Eeyyeen dhuguma. Nagaan utubaa waan hundaati. Ammoo gatiin nagahaan warra magaalaa mana hoo'aa keessa diriirfatee jiraatuuf guddoo hin galu. Haadha hiyyeessaa isii badii malee qe'ee buqqaatee daa'imman xixinnoo waliin hagabuu isii rooba keessa karaa irra bultuuf garuu ajandaa nagaa caalu hin jiru. Isiif jecha qoosaa dhiifnee nagaa haa dubbannu. Nagaaf haa hojjannu. Amma duubaan asirraa anamma akka nama tokkootti intala kiyyaa beekaa kun. Anamma akkasirraa waan hin hubadheetti maalinni gareen Taayyee Danda'aa Reedoo gareen Dr. Abiyyi Ahmad. Gareen muummicha ministeera Dr. Abiyyi Ahmad waan feetenaan jedhe yaada kiyyaa kaniin asirraa katabbii kanarraa akkaan hubadheetti araara kana araara waboo waliin godhame kana mariidhaan karaa nagaatiin fudhatee liqimsee godhuudhaaf nagaa buusuudhaaf akka dhibbarraa dhibbatti fedhii qabu. Kana yoo waan biraatiif ka jedhan ta'e malee jechuun warri siyaasaa kun waan fedhe ka jechaanillee waan godhu wahiitu jira. Keessattuu warri biyya bulchuu kun waan akka isaan ni beekanii yoo jecha kanaa waa hojjetuudhaaf deeman ka ta'e malee dhibbarraa dhibbatti amma akka argaa jirutti jechuun gareen Taayyee yeroo hedduu fakkeenyaa fi muummicha ministeera Abiyyi Ahmad fa'aa waliin jechuun garee badhaadhina warra Oromiyaa bulchuu kanaa akka isaan bakka lama jiran keessattuu zaban kana xiqqoo qabbanaa'e malee gaafa duraa ifaa bilisatti viidiyoodhaan gadi bahanii warra akka Taayyee haga caffee Oromiyaa keessatti akkasuma Hangaasaa liif bahee yeroo garaagaraatti dubbata. Hangaasaan inumayyuu gaafa amma dhihoo Girmaa Yaashxilaa agartee naannoo Amaaraa keessatti ajjeefamuyyuu Oromiyaa keessallee waan akkasiitti ture nuhu waan akkasiitti nurratti yaalamaatiin ture kan jedhu waa'ee Addisuu Araggaa fa'aa jechuun waa'ee rakkoo Oromiyaa keessaa booyyotaa fi warra deeggartoota booyyotaa jedhee ifaa bilisatti wal qabsiisee dubbatee ture Hangaasaan ammayyuu wanni sun akka jiru agarsiisaa jechuudha. Jechuun hangaree kana sani isiniin ebalu jedhee isin lakkaa'u. Amma duuba gabaabdumatti akka argaa turre gaafa sanis garee badhaadhinaa kana keessa Dr. Abiyyi fi Taayyeen fa'aa Hangaasaan fa'aa gara tokko akka jiranidha. Akka argaa turrettis akka gartee hayyoonni tokko illee jechaa jiru turanitti jechuudha. Gareen kun kan fa'aa isaan kana keessa gamtu jira, tiima kana keessa gamtu jira waan jedhu nuti irraan beeknu malaani waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu amma gareen Dr. Abiyyi Ahmad araara kana dhibbarraa dhibbatti akka fudhatu barbaadu Taayyee irraa hubanneeti jira jechuudha. Marii keessatti araara buusuudhaaf wanni nu daangessu tokko illee hin jiru. Yoo uummata jiddu galeessa godhanne wanni nu daangessu tokko illee hin jiru. Wama kanaafuu ayyoo nagaayyoo gartee buqqaatee roobni itti roobaa jiru daa'immanii waliin kanaaf jennee nagaa haa dubbannu. Kan amman tana nagaa haa booressaa jiru. Kan amman tana
Mariin gufatee akkas taame kan jechaatiin jiru akkuma isin dubbise kadammaqaa faadha. Kadammaqaa kana ka caalullee jira fakkeenyaaf kan akka Fayyisaa nama jechuun ka Fayyisaa kana tuffadheetumaan dhiisee garuu gurbaan kun beekaa ta'uu baatus nama beekamaadha. Yeroo garagaraatitti hayyoota Oromoo waan Oromoo wal faallessu hatta qabsaa'ota Oromoo kanattis qoosuudhaan yeroo walumaa galatti Oromoo arrabsuudhaan kan inni beekamu haga danda'ameen akka Oromoon gartee gandaanis wal nyaatuuf waan tokko darbachuudhaan kan inni beekamu. Akkuma agartan kana mootummaan kun fakkeenyaaf Fayyisaa Deellisaa kan inni jedhe mootummaan kun yeroo baay'ee akka garaan nama gubatu waan hojjetu natti fakkaata. Jalqabumaa hattuu waliigalteen addunyaa kamirra jira. Shaneen waanuma cimte fakkeessee mootummaan shanee irratti hin hojjanne. Kuni dhugaa lafa jirtuudha. Shanee ani nan balleessu nan danda'a. Garuu mootummichi kana fedhii qaba jechuun ani shanee kana balleessuu hin danda'a. Mootummaan kun hayyamaa jechuu isaati. Mootummaa walii shakkami hattuu walii mootummaa jechuun yeroo kalee gartee fakkeenyaa fi warri tiimni Fayyisaadhaa fashale jedhee warra akka dammaqaadhaa kan xiqqasho afaan kabajaa fakkeessi akkasitti dubbatu ammoo Fayyisaan maal jedhe gabbu'ee shanee waliin jalqabuma marii makanaa maaliif lafaa kaafamaa ananatti hin dhiisanii nan balleessa an akkamitti akka balleessu jechuun miilaan ari'ee bittinneessuu deema miilaan ari'ee balleessu namaaf hin galu jechuun maaraatooniidha waboon akkami fakkeenyaaf dandeettiin Fayyisaa nuti kabeeynu maaraatoonii fiiguudha. Isumayyuu amma dhiisee jira jechuun dulloomee jira umriin isaa bira dabree jiraame. Maaraatoonii fiiguu meetira 5,000 fiiguudha. Aspaaltii irra jechuudha. Gaafa yeroo isaatitti gaafa akkana hin ta'initti Oromoodhaaf sagalee taheeti ture qabsoo Oromoo akkas mul'isuudhaan sagalee tahee ture. Amman tana akkam godhee balleessuuf deemaan gaafii kiyyaa fi keetii miti isumaaf dhiifnaa jechuudha. Garuu haala kanaan warri olola oofaatiin jiru gareen kun kami kan araara hin barbaanne wanni waboon gaafate kan hammeeffatee mootummaa ce'umsaa jedhe qawween hiikkadhu jedhe mee araaraaf ta'a qawween hiikkadhu jedhe mee ilaala amma isinumaa waa wal fakkaatu amma wanni kun. Ammoo namni akkuma Taayyeen jedhe kana araara keessatti ni gaafata an kanan barbaada kana naa godhi wannummaan marii araaraa jedhamee maalinni kennitee fudhachuudha kana naa godhi lakkii kana sirraan fudhu kan atis lafa kaayee atilleen hayya anilleen kana lafa kaayee kana lafa kaayee walitti dhiheeffatuudhaan yaada innis lafa kaayee kunis lafa kaayee walitti dhiheeffatanii akkasii fixatuudhaan araara wannummaan jedhame. Haala akkasiisan keessatti wayyaaneenis waa 10 gaafattee 10 keessaa yookiin 4-5 qabattee kan isin galte mootummaanis wayyaanee irratti waa 10 gaafattee sanirraa 4-5 qabattee yookiin 6 qabateeti kan inni gartee itti walii galan jechuudha. Araara irratti wanni fedheyyuu ni gaafatama wal dubbatanii mariidhaan dhumaa jedhe Taayyeen fakkeenyaaf waan fedhee gaafatamuu ni danda'amaa jedhe mirga kun marii wannummaan jedhamee iyyuu sanuma. Kanaafuu an kaleessallee hin jarjarru gufatee warri jettan waan hamaan agarre mootummaarraa kaadrota beelootu kan haasawa warra waan kana gufachiisuu barbaadu kan haasawa isin jedhee ture hin dubbanne malee kanuma nutti ife kaleessallee amma Taayyeen ofiifuu ni saaxilaa abbaa saaxilaati kan inni beeytanii bal'inaan gadi dhufa. Gaafa Taayyeen bal'inaan gadi dhufe hanga isaa liif nuu seena hin sodaatina ammaa bibittinneessan yoo wanni kun kan akkanumatti qabameetiin gartee kan irratti gartee ololli kan deemamu taate jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'een gammadee yoo wanni kun ajandaa gara biraa maquu baate Oromoo jidduutti araarri ni bu'a. Ayyoon Oromoo boqonnaa ni fudhatti. Akkaataa ibsa kaleessa argine kan mootummaan baasirraallee kanuma argine. Waboorraayis kanuma agarre. Waan irratti walii hin galin qabna waan irratti walii galle qabna. Fuula duraaf ammoo nagahaan fixachuudhaaf fedhii qabaachuu ibsatanii jechuudha. Hayyoonnis kanuma jechaa turan. Anis kaleessa viidiyoo isinii waraabee irratti yaada hayyoota isiniif dhiyeessee ture jechuudha. Kanaafuu Taayyeen waan guddaa tokko nuu saaxilee amma kan itti aanu liif hangaasaa eenaa araarri ni bu'aa yoo rabbi jedhe yeroo dhiyootti obboleeyyan lameen ni araaramu. Waboo fi mootummaan badhaadhinaa ni araaramu jechuudha yeroo dhiyootti. Ayyoon Oromoo nagaa ni fudhatti. Warri olola gartee waan kanarratti oofu kan mootummaa kana gartee qorii ofii godhee mootummaa kana dhuunfaa ofii godhee jedheetiin gartee galat malee asii lallabu kuni galat malee tahee ni hafa. Araarri numa bu'a. An Abduu Moobala biraa hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.